Daawwattoota televezyiinii OBS Finfinnee irraa naannoo kiiloomeetira 650 oliiti kan deemnee aanaa Mayyuu Muluqqee geenye. Aanaan Mayyuu Muluqqee gara daangaa Somaaleetti wal daangessan irratti kan argamtudha. Amma immoo magaalattii irraayyuu naannoo kiiloomeetira 35 bakka argamutti kan nuti imalaa jirru gara daangaatti jechuudha. Naannoon kun egaa dirree namaa irratti argaa jirtan kanaan dura namoota naannoo Somaalee fi akkasumas Oromiyaa irraa bakka jiranii haroon fuuldura kana kan jirutu jira. Naannoo sana irratti lolli cimaan kan geggeeffamaa turee fi amma haalli naannoo kana jiru haala tasgabbaa'aa ta'uu isaadha kan arginee taajjabne. Gamanaan gaara kanarra kan naannoo Somaalee irraa warree dhufan kan qubatan, garanaan immoo gaara Asaanurra warree Oromoo qubataniitu jidduu kanatti lolli kan taasifamaa ture jechuudha. Kan naannoo kanarraa odeeffannoo hawaasa irraa dhageenye. Egaa naannoon kun yeroo ammaa kana haala tasgabbii qaburra akka jirudha kan hubannee jirru. Fuulduratti immoo wantoota jijjiiran waan ilaaluuf deemnutu jira. Hanga xumuraatti nu daawwadhaa isiniin jenna. Bahia Tesona Gafananjen Oromia Igala Fetia via Bahia Mia Bamanenda Lato Yanka Bakana Bosifto Onetia Terotia Anafis Oromia 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 Aanaa Mayyuu Muluqqee irraa naannoo kiiloomeetira 25 deemnee jirra. Egaa naannoon kun horsiisee bultootadha kan naannoo kana kan jiranii. Naannoo kana haalli qilleensaa tabbii wal fakkaataa haala bareedaatu mul'ata naannoo kana. Naannoo kana kan dhufneef waatu jira waan jedhaniif naannoo duuba kana gargaaraa kana jechuudha. Hanga asitti konkolaataadhaan dhufne asirraa immoo miillaan malee deemsisuu waan hin dandeenyeef konkolaataan bakka sana nu galchuu hin danda'u. Kanaaf amma deemsa miillaatiin fuulduratti itti fufna. Waan fuulduratti argine immoo walumaan daawwannaa. Kun qophii qe'ee Oromooti. Dhufaana tura. Shamarran kee babbareedina ilkeenannani wayaan hariira arjooma kee anogayyuu namarara akkam godheen sirraa tura arjooma kee anogayyuu namarara akkam godheen sirraa tura. Oromia Igala Fetia via Bahia Tesona Gafananjen Oromia Igala Fetia via Bahia Ilmi Abba Manenda Lato Yanka Bakana Bosifto Onetia Terotia Amafi Somia ammallee karaan olafa ammas turtiin keessan faana ta'u deemsi karaa miillaatiin malee konkolaataan hin galu waan ta'eef ammas fuulduratti miillaan deemaa jirra. Waanuma argine immoo fuulduratti waliin ilaallaa nu hordofaa. Yaaqoob siftuu alagaa fira hundee kushootii kan noobiyaana yaangeffee sirna waalaba kan demokraasii addunyaa kana rabbi wajjin. Soroma fi eenyummaa kee nu ilmaan kee seeteeffannaa Rabbi wajjin soroma fi eenyummaa kee
nu ilmaan kee sirreeffannaa. Abaaboo birraadhaa urgaa qilleensasaa mukkeen gaara keenyaa ejersaaf birbirsaa himeetu waan feetu baay'ina bineensaa maalayyaan oromoo bineensa gaaraalleetu na jira yaa hannisa mukkeen gaara keenyaatu na jira yaa hannisa bishaan laggeen keenyaatu na jira yaa hannisa laga Awaash guddaatu na jira yaa hannisa warra keenyaatu na jira yaa hannisa ilu abbaa booraatu na jira yaa hannisa baalee gobbaa keenyaatu na jira yaa hannisa jimaa baajee faariitu na jira yaa hannisa wallaggaana kamteetu na jira yaa hannisa walloo kaamiseedhaatu na jira yaa hannisa shawaa finfinneedhaatu na jira yaa hannisa Harargee bal'oodhaatu na jira yaa hannisa Arsii asalaadhaatu na jira yaa hannisa Sidaamoo dillaadhaatu na jira yaa hannisa Nageellee booranaatu na jira yaa hannisa Bishaan biyya kiyyaatu na jira yaa hannisa Oromiyaa bal'oo. Daawwattoota keenya gaara kana baanee amma as geenyerra baay'ee nama dadhabsiisa. Naannoo kana akkuma argaa jirtan lafa gammoojjiiti. Biqilaawwan as jijjiiran illee guddina hin qabani, qoreedha kan isaan qabani. Biqilaa gosa garagaraati keessumaayyuu horsiisa looniitii fi gaala, re'ee, loon kanneen akkasiitu naannoo kanatti argama. Horsiisa looniitiin beekamu iddoo kanatti jechuudha. Iddoon ammatti argamnu immoo tulluu guddaadha. Tulluun iddoon kun itti argamu kun hulaa 99 akka inni qabudha. Akkasumas immoo bakkeewwan ol ka'iinsa 99 qaban kunillee maqaa mataa isaanii danda'ee fi hulaa isaan qaban illee maqaa itti waamaman akka qaban hawaasa naannoo irraa dhageenye. Egaa iddoon kun seenaa akkamii qaba? Maaltu argama kan jedhaniif immoo manguddoota naannoo kanaarraa waan iyyaafannoo wajjiniin daawwanna. Turtiin keessan faana ta'u. Daawwattoota keenya ammas qophii qe'ee Oromoo keenyaan Tulluu Muluqqee irratti kan argamnu. Tulluu Muluqqee egaa aanaa Mayyuu Muluqqee kan jedhamu. Tulluun kun kan mayyuuti. Mayyuun maqaa namaati akka jedhamaa turedha kan manguddoo irraallee odeeffanne. Iddoon kun immoo Muluqqeedha. Muluqqeen kun maqaa nama sanaatiin Tulluu Mayyuu Muluqqee kan jedhamtu. Aanaan kun illee kanarraa akka moggaafamtee waamamtudha kan manguddoota irraa iyyaafanne jechuudha. Egaa manguddoonni iddoo kanatti maaltu jira kan jedhuu fi hulaan karri kun maaliin waamama, seenaa akkamii qaba kan jedhuuf immoo ammas keessumaa of biraa qabna. Maqaan kiyya Abdullahi Tureen nan jedhani. Dhuftee ilaaluu keessaniif galatooma. Iddoon tun aanaa Mayyuu Muluqqee tan jedhamtu araddaa Muluqqeedhaati. Isin tun Harra Salii Bulloo jedhaniini. Isin tana Harra Salii Bulloo jedhaniini. Maqaa namaatiin mogga'ee Harra Salii Bulloo jedhaniini. Inni kun immoo gaara Waaqeedhaa jedhaniini maqaa namaatiin illee maqaa namaatiin mogga'ee jira. Isin tun illee gola siilaa jedhaniini. Gama kun illee gola siilaa jedhaniini. Bakka loon itti aanan qaban horsee bulaan nuti waan horsee bulaa ta'eef bakka loon itti qacalan aanan cobanii isiisanii jechuudha. Gola siilaa jedhaniini.
inni kunillee ammas gola qaab gola sattawwaa jennaani irraas illee ma sattawwaan kun sattawwaa lama sattawwaa moluu janiini sattawwaa guddaa janiini beek lachuun jira sattawwaa moluun kun asuma kun kan jalaa kana laddoo kana keessa kan jalaa kana sattawwaan guddaan kan rachaanu sen lakkaawamtee beeyna manguddoo keessa turtee lakkoofsanuu kennee jira akkasitti beeynaa jechuun nutis lakkaawamee jira bakkatti gaara irratti rabbi kadhatanii jira oggaa rabbi kadhaa ramni irratti wal ga'ee irra dhufanii akkasitti itti rabbi kadhatantu jira jechuudha gaarreen kana keessa ibaadil buru jaanii yeroo rabbi kadhaa haajaman oggaa rakkinni dhufe achitti rabbi kadhatan teessuma achi rabbi kadhatanii rabbiin irraa qabalaa jechuudha. Kurfaa ilmaan katabee janii abbootii jara ilmaan abbaan qabne saniituu gaafa san achirra qubsumaan namni qubata kurfaa ilmaan katabee janii isiisan baqqallan janiin isii qarreen dibatu sun baqqallan janiin isiin tun uummanni keessa qabdu biyya 27 keessa qabdi gosa 27 keessa qabdi biyyee gosa 27 keessa qaba baqqallan kan jennuun kun isa kana gosa 27 keessa qaba. Biyyoon kun kamii diimaa ni qaba magariisa ni qaba gosa hunda qabu gurraacha ni qaba waan gosa shookii mana barnootaa san ni qaba isi san bira gosa torban san fuudheetiin mana barnootaa keessa illee geessee barsiisonni illee akkasitti ragaadhaan wajjin mana barnootaa keessa taa'u teessee illee jirti isiin suni akkasitti akkas qaba jechuudha. Gaarri kun karaa shan qaba akka lafaa dareetti karaa shan qaba karaa namni keessaa ba'uunis keessaa ba'uun kan namni itti galuus itti galuun karaa shan qaba jechuudha. Laga maddaas akkasumatti qaba seenaa babbareedduu qaba. Karaan galuun tambahuun shan qabdi shanan tokkoffaan karra saalii bullooti lammaffaan karaa karraabiidhaati karraabii lammaffaan sadaffaan kan ciirraadhaati ciirraarraan muluqqee gala afraffaan hilinxoorraani booraan muluqqee gala shanaffaan mogol muriidhaani gara gabiibdaarraa mogol muriidhaan gara jechuudha. Akkasitti adda addaan jirti jechuudha. Maqaan gaarreen kanaa ol ka'iinsa. Maqaan gaarreen kanaa kuni gaara waaqeeti jenne kuni jongolo jennaan isa sallaa jongolo jennaan gaara jongolo jennaani inni kunilleen humo jennaani inni sunillee lajiidoodha jennaani akkasitti maqaa addaan qabdi yeroo keessa yaa'uudhaaf waan dhaaf nu dadhabsiisa malee takka addaan qabdi 99 san takka addaan qabdi jechuudha. Sayyilan sun hundinuu maqaa addaan qabdi. Taasisuu baatuun illee qarree darbii janiini asiin karraabii janiini akkasitti maqaa addaan qabdi. Isin xiqqaan achi akka biyyarraa achaanu sun quxaloo janiini. Xiqqaan biyyarraa gama isaanu gama dhagaanu sun quxaloo janiini akkasii maqaa takka qabdi. Daanyaan gaara kanaa isii tana gaara waaqee jennaani. Aanaa fatis deemtus, aanaa miidhagaa deemtus, aanaa qumbii deemtus, aanaa cinaansan deemtus ta'e mul'attu isii tana aanaa mayyuu muluqqee jechuu samii mirkaneessisu isii tana jechuudha. Horsiifatattis qotatattis keessa jiraachuudhaaf lafa qilleensaa fi namni wal ta'u. Tiifata horiidhaatiif nis badda dareedha nis gammoojjii nis badda dareedha. Waa hunda walisii qabdi gaalaas loonis hunda walisii qabdi bineensota illee ammas akkasumatti bineensota illee qabdi arbaa borofaa waa hundi wanni isii keessa hin jirtu waa hunda ammatti. Leenca faa arba faa gadamsa faa kana asitti argama qeeransa faa shimbirroonni gosa hedduu jira cululleelleen allaattiin garagaraa hedduu jira ganama argama galgala yeroo qabbanaa argama jechuudha inni yeroo san buba. Akkatti jala laga shan qabdi maasiin tun laga maddaa shan qabdi gobeen laga yaawwa doon ta'in hammeessa taakka ulaan ula lama kutaalla sadii roqaa afur naanniga shani laga maddaa shanan kana of keessaa qabdi laga maddaa jira kan guyyaa kana guutuu yootti to'aa oolan hin cinne jara shanan kana of keessaa qabdi laga maddaatti muluqqee jala kan muluqqee jala isa keessaa gadoo bahu dhoqasii kana keessaa akkatti hundinuu dhoqasii keessaa dhoqa muluqqee kana keessaa gad ka bahu laga shanan kana kan maddaa qabdi jechuudha. As
keessatti egaa akkuma argaa jirru biqiloonni illee gosa garagaraatu jira. Biqilaan kan qorichaaf ta'ullee akkasumas immoo biqiltoonni kan gammoojjiitti argamanii fi akkasumas keessumaayyuu waan gogan fakkaatu biqiloonni baay'een isaanii garuu gogaa miti natti fakkaatame maqaa isaanii nutti himuu dandeessu bee? Ni hin danda'a maqaa isaanii himuu hin danda'a. Isa kana jirimeedha jedhaniin. Jirimeedha jedhaniini digira faadha yeroo iruu qonnu irraa qorama. Digira faarraa qorama hurbuudha dhalammaas hurbuu midhaan dhala gaalafaatu ittiin fayyadamee nyaata. Isa kanaas illee harooressa jennaani. Aadaadhaaf akkasitti qabataniiti yeroo fuudhaa gurbaa fi intalaa fi miniseedhaa fi akkasitti kun isa kanneen akkatti yaa'anii isa kanallee maasuu dhiiriidha jennaan xiqqaa kana. Kana dhiirii jennaani. Hawwan keenya yeroo ganna gartee bukkureeraa san dhadhaan baay'isan jechuudha. Heemara jenneeti dhadhaan baay'isina isa kana dhadhaan baay'isina akkasitti muka akkasiiti. Inni kunillee dhaddacha janiin beekee yeroo Oromoo keessatti kaa dhaddachi nu beekamaadha. Dhaddacha janiin isa kana. Inni isa kana janiin. Isa kana inni kun waan hedduu mooyyeellee irraa ni qoramti. Garuu inni hurbuudha qaba laal hurbuu tana imalmaanaa malee faa dhalee re'een faan jala buutee baay'inaan jala buutee horiin faan re'een faan nyaatti. Inni kun inni daboobeessa janiin kan baala gurraachaa kana ni nyaadama midhaan isaa. Xeetii midhaan isaa ni nyaadama xixiqqaa kana gartaa xixiqquma kanaan nyaadama. Namni ni nyaata? Namni ni nyaata akkatti riinneeti nyaanna huguu horii ijoollee faatti hoggaa hin. Inni kun ammoo kan dhukkubarraa baraaramnuuni inni kun michiifa kan jedhan dawaa diingatanyaa jettiin diingatanyaa jennaani dawaa jabaadha inni kun kan dhukkuba sanirraa irraa baraaramnuuni jechuudha inni shajara jabaadha muka shajara jabaadha jechuudha. Maali maqaan kun? Inni garuu maqaasaan muka michiima jennaani muka michii jennaani yeroo hiddasaa buqqaafteeti tumtee dhuubdee jechuudha gara dhuubda bakka michiin isin qabdu diingatanyaa wanyaan san kan manaa himaa malee isin fayyada san inni sun yeroo gabaabduu keessatti si fayyisa jechuudha yeroo gabaabduutti si dhaqqaba inni kun shajara akkasiitiin illeen isa kun barbaadessa jennaan goggogaasaa yeroo qarrahaa fi kun hin jirre godaannee qubannee yookaan godaannee qubanne barbaadessa nu barbaada boo jenneeti barbaadessa nu barbaadanne riinnee akkasii riinneeti ibiddarraa buufnee itti fayyadamne isa kana barbaadessa jennaani ibidda qabsiisa ibidda qaba. Akkasitti goggogaansaa ibiddarraa riinneeti akkasitti ibiddaan qabsiisa. Yoo ichiman ibidda baasa. Ibidda baasa jechuudha. Inni illee birdeensa jennaani guddaa kana birdeensa jennaani haphee isaan nyaanna hapheedha qaba yeroo maal jennaan nuti ebla yeroo san nuti ebla numa jennaan malee yeroo san hamlee kana maaraa juusan yeroo san haalaan dhala inni midhaan haalaan haphee dhala yeroo san hapheerraa nyaanna jechuudha akkasitti itti fayyadamna mukkeen kuni weelkaallee maas isaan qoraafanna weelkaa okolee fi waan kana hunda isaan kanaan qoraafne jechuudha. Akkasitti innis akkasitti beekamaadha jechuudha. Daawwana gaalaatis irraa qorra daawwana gaalaatis halaala dhagaa irraa qorra daawwana gaalaa kan morma dhawu sun irraa qorra isarraa qorra innis halaala daawwana isaatis akkasitti dhagame jechuudha. Gomtii jennaan ilaali isaasi akkatti irraa fayyadamna jechuudha ijoolleen akka nyaanneeti akkatti irraa fayyadamna hogomtiidha jennaan isaanii. Gogaan isaa ni nyaatama? Gogaan ni nyaatama inni kun ni nyaatama akka inni nyaatama akkasitti irraa akkasi nyaanne jechuudha. Inni kunis akkasitti wanta qabu jechuudha. Hogomtii jennaan. Hogomtii jennaani. Walla kan arganneef akkatti nyaanne jechuudha. Guyyaa walla kan arganneef sana fayyadamnee guyyaa kanaan oolle jechuudha. Ijoolleen akkamantu kanaan oolla waan biittee jedha gammoojjii taateef midhaan yeroo midhaan illee nurraa baduu fa'aan mala akkasitti itti fayyadamnee guyyaa ajaa sana kanuma goona kaasa ajaan teenya tanuma akka horsee bulatti kanuma nyaanneetu kana fayyadamnee galle jechuudha. Numa beelofnaa garuu waan barreef isuma kana fayyadamneetu isuma kanaan wajjin isuma kanaan jiraanne jechuudha. Isuma kanaan galgala galla bakka taphachaatuma gallan dadhabnu kanuma nyaanneetuma galgala galla jechuudha. Aanan ganama dhuyinee biraa waan nu jala yaaneef horiin bobba'ee diida oola garuu midhaan kana fayyadamneetu galgala gallee bakka aanan keenya dhuyinee jechuudha. Wanti si tuuloonii taane bakka ganda jiru ta'ee haqaa biyya jiru.
Teessuma kafannan jeena Roomiyaa. Dhiigala feeti. Kulilleen muka leencoo jennaan isa kanallee muka leencoo jennaan. Muka leencoo jennaan bakkatti heddummaatu qaba. Leenci bineensi dura isa jalatti horii taata leenci hoggaa leenci horii nyaatu fa'a. Hoggaa horii nyaatu fa'a. Hoggaa loon akkatti as yaa'an dura keessa gattaa'eeti isa kana jala dhokatee isa kana jedhatee hurrumaa gartaa inni hurrumaan keessa dhokatee akkasitti horiirra bu'ee akkasitti horii jeesee jechuudha. Muka leencoo jennaani seenaan isaa akkasitti inni akkas beekama kunis qorsaa jennaan billila yookaan qorsa jennaani horii ittiin jaarra hoggaa qubanne horii ittiin jaarra waan qoree qabuuf horiin hin yaa'u jechuudha. Akkasitti itti fayyadamna horiidhaan akkasitti irraa itti goone jechuudha. Asama bineensi ni jira. Bineensi ni jira yeroo gamma guyyaadha malee ni jira bineensi maal jedhani waan halkan balleesseef guyyaa daggala oola jettee Oromoon wayita saniif daggala seenee jira malee ni jira jechuudha baay'een jira. Leenca waraabessa qeeyidansa arbillee ni jira borofni ni jira qeeyiriin illee ni jirti teeyiri jenneeti teeyiriin illee ni jirti akkasitti waan hedduudha jira as keessa waan hedduu jira. Duba loon sin jalaa nyaatani. Jarri kun hundi leencaa fi waraabessaa fi qeeyidansa malee jarri kun horiin tuqu walumaan deedanii jarri masanii malee arbilleen hin tuqu takka akka carraa namaa yoo guufate malee uumaan tuqu namni jarri hamaan jarma saddeensani leencumaa fi waraabessaa qeeyidansa malee wanni biraa wanni. Amma sa'aatii kana argaman. Sa'aatiin argaman daggala waan seenaniif inni kun illee laal agarsuu jennaani. Agarsuu jennaani. Gogaa fakkaata. Agarsuu jennaani. Kan inni illee nuuf seena amma isa kana dur kan isa irraa cabee kan isa qaba kan inni seena yeroo seene shimbirroo nu garsiisa jechuudha. Shimbirroo deemaatu shimbirroon takka tirtir jetti shimbirroon takka nu garsiisa jala deemna haa jennee suuta haa jennee jala deemnee itti nufitti yeroo isa kana afaan galii kan isa bakka galii ittiin galu san asii kun galiin isaa agarta asii galiin isaa asii bakka kan inni ittiin galchu asii tanaan bakka yeroo nu garsiifti bakka taara dhuftee qubattee nu garsiifti eegasii qottoon Doineeti kan isa keessa nyaanna. Damma keessa fudhanna jechuudha. Lammaffaa ammas weelkaa turraa qorama bukkuree jennaan tan aanan ittiin hayyoonni kan jedhamu sun isarraa qoramti. Ammaasuu okalloon ittiin ilma namaas okolee kan jennuun sun isarraa qorra. Isaanirraa qorra jechuudha. Akkasitti faayidaa guddaa qaba inni. Jabaadha. Agarsuu jennaan. Agarsuu jennaan akkasitti inni illee mudugurree jennaan isa kanallee laan. Ni nyaadama midhaansa kun deemu gurree jennaan midhaansa ni nyaadama haalaan ni nyaadama midhaansa. Inni kun dakkarroo jennaani libaanataa fi yeroo jimaa lulluqattu fi yeroo du'aa qabdummaas mana wadaa jaatti waggaa du'aa qabdu isa kana hapheedha dhala yeroo hagayyaatiif kan hapheedha haphee isaa san gurreeti libaanata san isa kanarraa fayyadamnu libaanata isa kana ta'a yoo dhabdee beerri ullumaallee ammas yeroo hayyoonni keenya yeroo dhalu isa kana cabseeti ittiin fayyadamu isa kana cabseeti akkaan qaamni isaan shuruuf koyni ittiin ammaasuu qilleensaafis dawaadha ammaas qilleensaas ni eega fitti aarsa jechuudha qaamasii kanatti yeroo ulummaa san qaamatti si faarsanii akkasitti qilleensaa inni urgaawa qaamasii kanaas tolche jechuudha akkasitti innis irraa fayyadamna jechuudha. Ana kana keessatti lafti qabnulleen namni qabnulleen layni qabnulleen osoo hin beekamin gabrummaa waan turreef jecha haala rakkina garaagaraa keessa turre jechuudha. Ammaaf ammoo miidiyaa kana nu fiddanii gara mootummaatti nu beeksisuu keessaniif isin galatoomfanna isinilleen rakkoo garaagaraa hedduu qabna. Kanaaf lafti kunis lafa Oromiyaati namni kunis nama Oromiyaati layni biyya kana jirus laga Oromiyaati. Oromiyaan akka nu beeytee gara diinagdeetti gara guddinatti akka nu jijjiirtu kana hawwinaa jechuudha. Mootummaan isii tana irratti laalee isii tana waan isii tana keessa jiru qoratee akkaataan fayyadama hawaasa kanarraa fayyadamaa nu godhu mootummaan fala itti nu kennuu barbaadaa jira.
araddaan tun araddaa Muluqqee jaamti keessattuu tulluu 99 balbala 5 qabdi jechuudha. Lafa albuuda garagaraa qabdu bineensotii garagaraa kanneen sila hawwata turizimiitiif ooluu danda'an baay'eetu keessatti argama jechuudha. Akka waajjira aadaa fi turizimiitti keessattuu abjuu yeroo dheeraati jechuudha. Bikka kana dhufnee tulluu kana qorannee keessattuu beeksisuu irratti waan abjuun keenyaarra dhugoomee kaja'u saniin qaba jechuudha. Keessattuu inni adda baasne erga tulluu 99 san qorannee booda albuudaa fi bineensa garagaraa hawwataaf tolan eega hubannee booda iddoo tana daangeessinee sirriitti uummata keenyaanis kunuunsi barbaachisu godhamee fi akka iddoo hawwata turizimii taatee turizimiidhaaf akka ooltu godhuu barbaanne. Isa kanarratti daandiin itti bahee sirriitti daanga'ee akka gartee turistoota warra dhufsaniif illee mijataa ta'u jechuudha. Mijataa ta'u. Isa kana qaamni gubbaa fi gadiis xiyyeeffannaa kannee fi akka irra nu gargaaran waan jedhuun dhaamsa qaba jechuudha. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qe'ee Oromooti. Qophii qe'ee Oromoo keenyaan egaa aanaa Mayyuu Muluqqeetti Tulluu Muluqqee irratti kan argamnu. Akkuma ammadaa isin daawwachiisaa turre manguddoonni naannoo kanaas akka jedhanitti bakki kun bakka seena qabeessaa fi bineensotaa fi akkasumas biqiltoonni gosa garaagaraa kan qorichallee dawaallee ta'an. Tulluun kun immoo bakka seena qabeessa yeroo Oromoon waan rakkatu yookiin immoo waan barbaadu itti bahee kadhatu kan itti qabuu fi bakkeewwan hawwata turizimiitiif ta'an keessumaayyuu biqiltoonni fi bineensonni hedduun kan naannoo kanatti argaman ta'uudha kan odeeffannee jirru. Egaa qaamni dhimmi ilaallatus bakka kanatti misoomsuudhaan akka turizimiidhaaf taasisuu ni danda'ama jechuudha. Qophii qe'ee Oromoo keenyaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa fi Televezyiinii OBS waliin wal ta'uudhaan naannoo kana dhufnee kan isiniif dhiyeessaa jirru. Qophiin keenya kana fakkaata ture. Waan nu daawwattaniif galata argadha. Ani Yusuf Warqiisaatii gama kaameraatiin Xilahuun Magarsaan nu faana jira. Warreen nu faana iddoo kanatti argamanii manguddoota naannoo akkasumas immoo warreen deeggarsa nu godhaniif galata guddaa qabna. Ulfaadhaa horaa bulaa. Bakia Tesona gafanan jenoro mia Igala fetia via bakia Mia ba malenda lato Yanka ba kana boseftu Onetia terotia Ana fe soromia Oromia 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 Biya gototo epi famtu biya biyarra ya oromia fakki jannata anan kanke adilmi ke dufanjira ammasitu salamata anan kanke tokichi ke dufanjira ammasitu salamata